guyyaa har'aa magaalaa Adaamaarraa qaxxaamuruudhaan magaalaa Burraayyuu keessatti argama. Lammaa Abarraa hoggaa 13 siree gubbaa jira. Harmeen isaa maal jettu waa'ee Lammaa Abarraa? Waa'ee mucaa kootii ani wannan jedhu yaalchifachuutti harki koo duwwaa ta'e harkaa hin dhabee. Dhiisuufiitti immoo garaa koo hin dadhabee ilmoodha. Na gargaara hin jedha kaani waan. Eeyyan harmeen isaa yaalchifachuudhaaf qarshiin dhabee dhiisuudhaaf ilma kootii garaan dadhabee jedhu. Lammaan immoo maal jettu waan kana? Ani immoo egaa yaalamee akkam fayyoo geessoon abdiin turanii ani garuu yaalamuuf harki koo duwwaa ta'e ammas carraan ani qabachiisatu maafuu ta'e kanaaf odoon gargaaramee akka yaalamu abdiin turanii. Kanaafuu lammaan illee osoo yaala argadhee osoo qarshii ga'an jiraate akka fayyoo abdii guddaan qaba rabbii waliin ni jedhan. Harmeen immoo isa yaalchisuudhaaf maallaqaa fi qabeenya qabnu isatti fixannee jechaa jiru. Uummanni Oromoo bal'aan biyya keessaa qalaa jirtan. Qunceewwan gargaartee xarbeeyti waan ta'eef nama gargaaruunis namummaa waan ta'eef miilli isaa lamaan kun irraa muramee sibiilli dugda isaa keessa galee wiilchariidhaan akka socho'uu danda'uuf akka jiraachuu danda'u waan itti himamaa turee fi qarshii waan harkarraa fixatanii waggaa 13 gubbaa mucaan keenya obboleessi keenya kun siree kana gubbaatti hafee fi guyyaa jimaataa galgala mana tiiktookii abdii wallaggaatti sa'a 3 irraa jalqabee sanbata xiqqaallee sa'a 3 irraa jalqabee sa'a 3 irraa jalqabee gargaarsa Lammaa Abarraa waan goonuuf akkan waliin ta'uudhaan akka nuuf gargaartan isiniin jenna. Galatooma.